Eebila 15 Eebila 15 2026 oduu sibuu neetwoorkii yeroo kana isin biraan geenya. Lammiileen Sudaan sababa waraanaan rakkoo hiyyummaaf saaxilamuun ibsame. Sababa waraanaatiin lammiileen Sudaan harki 10 keessaa harki 7 rakkoo hiyyummaa hamaaf saaxilamuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gabaase. Sudaan keessatti waraana waggoota 3 oliif itti fufeen lammiilee biyyattii harka 10 keessaa harki 7 hiyyummaaf akka saaxilaman qondaalli olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii ibse. Bakka bu'aan sagantaa misooma mootummaa gamtoomanii Sudaan Luka Rend akka tajaajila oduu Faransaayitti himanitti duraan namootni hiyyummaa keessa jiran gara 138 turan. Amma garuu jedhan gara 170tti dabaleera jedhan. Lakkoofsi sun madaallii hiyyummaa guyyaatti galii doolaara 4 irratti kan hundaa'e ta'uunis ibsameera. Akkasumas qondaalli mootummoota gamtoomanii Luka Rendaa dabalataan lammiileen Sudaan keessaa harka tokko ol walakkaa sarara kanaa gadii jiraachuu akka danda'an tilmaamuun haalli jireenya daran hammaataa ta'uu hubachiisaniiru. Naannolee akka kibba Kordofaanii fi kaaba Daarfur keessatti rakkoon kun bakka tokko tokkotti hiyyummaan gara 100 haga 75tti ol dabalu simaniiru. Waraana mootummaa Sudaanii fi humnoota Rapid Support Force RSF gidduutti gaggeeffamaa jiru waggaa 4ffaasaa keessa kan jiru yoo ta'u namoota 10,000 lakkaaman ajjeesuu fi kitila 11 ol qe'ee isaanii irraa buqqisuun gabaafameera. Xumura irratti dhaabbanni biyyoota gamtoomanii Ameerikaa fi Iraan gara mariitti akka deebi'an waamicha dhiyeesse. Barreessaan olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii UN Antonio Guterres Ameerikaa fi Iraan garaagarummaa isaanii karaa nagaatiin hiikuuf hatattamaan gara mariitti akka deebi'an waamicha dhiyeessaniiru. Muddamni biyyoota lamaan gidduu jiru balaa hammaataa uumuu akka danda'u Guterres yaaddoo qaban ibsaniiru. Guterres dhimma giddugala bahaatiif furmaanni waraanaa akka hin jirre eeruun karaan nageenya waaraa fidu dippiloomaasii qofa ta'uun isaa hubatamuu qaba jedhan. Dooniiwwan daldala hulaa Hormuuz irraa bilisummaadhaan akka socho'an nageenyi isaanii eegamuu qaba jedhaniiru Guterres. Sun ta'uu baannaan garuu diinagdee addunyaa irratti miidhaa guddaa akka ga'u beeksisan. Dhaabbileen akka dhaabbata maallaqa addunyaa IMF, baankii addunyaa WB fi dhaabbanni annisaa idil addunyaa IEA akka qabanii fi meeshaalee gara biyya alaatti ergaman irra uggura kaa'uu dhiisuu irraa of qusachuu akka qaban cimsanii akeekkachiisaniiru. Hawaasni idil addunyaa immoo nageenya naannichaa fi addunyaa mirkaneessuuf Ameerikaa fi Iraan gara mariitti akka dhufan dhiibbaa akka taasisan waamicha dhiyeessaniiru.